kabajamtoota fi jaallatamtoota keenya nagaan keenya kabajaa fi jaallaa fulfinaa bakka jirtanutti isin haa gahu kaa'in maaster keessan seenaa erga kaa'in maaster keessa seenne walakkaa kana ni filanna achi booda 916 filanna sana booda bakka olii kana san miidiyaa jedhu dhufne footoo dhuma wayii fidanna footoo dhuma kana fidanna fakkeenyaaf footoo dhuma wayii fidanna yoo yeroo sana bakka duwwaa fakkeenyaaf bakka sinii mijatu wayii duwwaa sana qxana fidattu achi booda bakka kana kana dhukuttanii fiixee xarafasii kana qabdanii kunoosii kana qabdanii kana harkiftan inni dheerataa jechuudha erga kana as yoo inni akkana deemee isin fakkeenyaaf achi siqee as siqee bakka kanatti rukuttanii eddee kanatti rukuttu gaafa kana hanga guutuusaatti qubaana kana buttan hangana taa'iftanii isii kana walitti dabarsanii isii kanatti tuqxanii alammaa kana jedhamti walitti dabarsanii lamaan as rukuttan erga sanaas isa sochoonni isaa jechuudha amma bakka kana rukuttanii viidiyoo keessan miidiyaa bakka jedhu kana keessaa seentanii viidiyoo keessan bakka silkiin keessan itti isinii waraabirraa kaafattanii dhuftanii viidiyoo asii fudhattan okkee itti jettanii viidiyoo dheeraa waan ta'eef jedhaara amma qubaana kana guddiftu erga sanaas amma gaa viidiyoochi jalqabaa yeroo baay'ee viidiyoon dubbadhu keessatti irra baay'ee wanti irra deddeebi'ee dubbadhu maal ni beektu yeroo jalqabaatiif viidiyoo isa jalqabaa kana waraabbii isaa sirriitti waraabbannaan maaltu nuti hin rakkisu jedheen dubbadhu kunis fakkeenyaaf amma mee viidiyoocha haa hordofnu Jolena rifa wajjime sagalee keessa gadi qabame suuraa kanaaf jedhan maal taatan jedhila jedhin taanee ta'iraati okay hamma kun raawwateera jechuudha raawwatee dhiisee deemeera fakkeenyaaf kun tokkoon nama jihatti nama tokko jechuudha bakki kuni fakkeenyaaf asii ka'ee hanga asitti sakandii 32 garuu hamminni fayyadu sakandii 25 yookiin sakandii 23 fayyada asitti hincita waan ta'eef gara kanatti hincita waan ta'eef sakandii 20 yoo ta'e fakkeenyaaf guutuun saatuu jahanuu sakandii 20 kana olitti waraabamee sakandii 20 tti cituu qaba jechuudha hamma dhaqee uffata qayyarataa rasaatii kana uffata qayyaratee gaafa akkana gara olitti gabaabbatu qubaan akkana olitti buttanii lamaan saatu akkana buttanii dheeressitu erga kanaas fakkeenyaaf hamma uffata qayyaratee deebi'ee dhufeera uffata qayyaratee deebi'ee dhufe hamma gaafa dhufu isa kana wajjin dhaabatee haasaraa jechuudha inni kunis sakandii 20 isaa xumurratee yookiin sakandii 25 isaa xumurratee isa kanatti dabarsa inni kunis dhaqee uffata qayyaratee gidduu kanatti dhaqee uffata qayyaratee amma deebi'ee dhufa akka jarra olii mul'atanuuf qolee gadi qabataara
Inni kun sakandii 20 isaa qulleeffatee ammas inni kunis dhufee gara kanaan immoo akkana garagalee dhaabbata. Maal kun beellee qamsa kana gogummaan. San booda gadi taa'ee amma gadi taa'ee dhufee isa shanaffaadhaan nuun. Kotubbaanii kana maal kun jiran jajjee. Inni jaaffaan inni xumuraa isa kana. Fakkeenyaaf 6, 4, 5, 3 hanga barbaadan godhachuu ni dandeessu. Erga kanaas amma gaa karaa hojii keenyaa keessa gaafa seennu jalqabumaa isa sila walitti bunnee hamma walitti bunnaa. Bakka kanatti rukunnee as dhumna itti kunnaa fuulduratti itti kunnaa hamma dhufee silkii kaasee deebi'ee qubaan gadi qabne ifama qubaan gadi qabne diggalannee akkana bunnaa. Achi booda bakka kana rukunnaa bakka kana rukunnee ilaallee yoo inni bifa magariisa irra jiraate fakkeenyaaf amma yoo inni kanarra jiraate dhiifnee asitti itti goone magariisa bifa carqii dudduuba keessanii filattan yeroo baay'ee fakkeenyaaf amma bifa carqii dudduuba keessanii filattanii bifa kana fakkeenyaaf bifa kana filattanii itti gootanii achi booda inni nu irraa badaa gaafa kana akkana gootanii irra deebitanii asii dhuftanii ammas jijjiirtanii ilaaltanii fakkeenyaaf amma erga akkana gootanii booddee bakka kana rukuttanii as rukuttan. Bakka kanatti yoo keessan wanti reeraate bakka kanatti as dabarsitu. Sana booda quba keessaniin bakka kana akkana qabdanii akkana gaditti fuutu. Raajiti gootan amma qullaa'eera jechuudha. Gaafa kana bakkee keessa dhaqee dhaabateeranii erga kanaas bakka kanatti akkana rukuttanii fakkeenyaaf hanga dheereffachuu barbaaddan murteen keessanii jedheera. Achi booda as akkana rukuttanii fakkeenyaaf ana amma sakandii 16 barbaadaa jedheera. 16 barbaada jedheen yookaan fakkeenyaaf sakandii 20 barbaadaan jedha. Bakka kana rukutee bakka kana rukuta. Achi booda akkana buteen hanga inni gamanaa dhufuun eega. Inni gaafa inni dhufu walakkaa kanatti kutufa waan ta'eef as dhaheen itti kuta. Achi booda qubaan gadi qabee ziggalanni harka kootti beekame akkanan buta. Wal bukkee dhufee dhaabateera hamma wal danqeera. Gaafa kana lachuuttuu dhaheen isa kana akkana buta. Isa gadiitti dhaheen isa kana akkana buta. Hanga inni wal biratti akkanatti wal bukkee dhaabee amma ija keessa wal ilaalaniiru. Achi booda hamma gaa sakandii 20 keenya hin dagatinaa gaa asirratti dhaheen isa kanatti dhaheen bakka kana rukutaa. Achi booda bakka lamattan kutaa
achi booda akkana dhufeen bakka inni kaan inni sadaffaan deebi'ee dhufee gadi gugguufee jalqabuuttan fuulduratti kutaa walakkaa hamma tirfii hammaan itti kutaa achi booda ammas kukaan gadi qabeen fuulduratti akkana kutaa gaafa inni dudduuba godhe fakkeenyaaf amma inni fuuldura goruu qabu sila dudduuba godhe gaafa kanaas dhaheen bakka kana dhahee isa walakkaa kana dhaheen fuulduratti addeebisa achi booda xiqqoo sii nan bicheessa akka inni waliin caallee bakka kanatti ilaaleen ammas as rukutee wanta akka waan nama rakkisu miti walakkaatti adda kutaa amma gaafa kana maal ta'e gaafa sadi godhee ka'u maal ta'e kanaa olitti gochuu hin dandeessu jedhee mallattoo kana natti agarsiise fakkeenyaaf shaarrabsiisee hojiidhaan ala taa'ise gaafa inni akkas godhu ani immoo akkana godheen isa olii kanatti akkana rukutee sila nan dheeressee miti hamma immoo eddee kana dhaheen bakka kana dhahee kanaa achitti kuta isa kana qubaan isa kana asumatti akkana dhiiseen murteessaan isa olii kanaa hamma eessannaa gadi buusuuf ni gaama as dhaheen ispoortii godha amma erga inni gadi bu'ee ka'ee bakka kanatti deebi'een maalin godhaa isa kanas nan guba isa kanas nan guba hamma eessannaa bakka miidiyaa jedhu soolii kanannaa isa nama hojjedhee gadi buusee naqee fida gaafa naqee fidu kunoo asitti naa beera bakka kana qubaan gadi qabeen isa silaa hanquucha silaa fuulduratti buta isa olii kana nama nan guba achi booda bakka inni jalqabutti as buteen bakka kana dhahee bakka maqaas dhufeen fuulduratti kuta qubaan gadi qabeen wal qaqqabsiisa asitti amma nan kutaa Orang rasa kan, als pun beli. ammas bakka kana dhaheen bakka lamatti kutaa achi booda as dhufeen bakka inni lafaa jammarutti ammas dhufee isa olii kana dhahee itti fuuldura kutaa achi booda akkana qabeen fuulduratti kutaa ammas inni kun dudduuba godhe inni gadi kun dudduuba godhe gaafa inni dudduuba godhu bakka kana dhufee ol baasa as dhahee bakka lamatti kutaa achi booda kana dhufee
Okay, amma gaa. Orang rasa gak? Alpun. Aku jadi cerita agak motor kana. Mana tu kana sabara? Motor kana bidana. Wanti walakkaa kana jiru wayii fakkeenyaaf bifti margi yoo jiraate jara gadii kanatti bakka kanatti tuqeen Orang rasa gak? Alpun. haala kanatti yoo hanga baay'ee ta'etti sadi godhachuun danda'ama afur godhachuun danda'ama Garwaat mucin dan bachuudha galatoomaa ulfaadhaa ispoortii godhachuu gaa yoo kan keessan kaan maastar isa kanan taane ta'e xiyyisiin kun yoo ol garagalte ta'e asiin buufattani yoo asiin taane immoo asiin buufattanii inni biraa gaafa wanti ta'u daariin kun nutti mul'ataa jiru nama jedhaattan jirtani garuu an ofitti zoom godheetii miti kan hin fayyadamaaru hanguma wanti kanaati. Tariiti silkii keessaniin haa ta'u malee gaafan irra deebi'ee ilaalu zoomii ofitti wanti godhame jiru wanta ofitti as harkifame jiru irra gariin keessan garuu as harkifame jirtu asin harkifamne bakki xiyyi wantiidha isiidhuma kana xiyyi bakki gadi buusu isiidhuma kana yoo isiin kun immoo kan keessan dalga akkana garagalte bakka kana rukuttanii ispoortii godhatan asirratti fakkeenyaaf hanga viidiyoon keessan itti gadi yoo silkiin keessan kan gadi isiniin buufne ta'e warra kan ol dabarsitanii gad dabarsitanii ilaaltaniiti buufattu. Fakkeenyaaf akkana ol dabarsitanii akkana gad dabarsitanii ilaaltanii buufattu yoo silkiin keessan gadi isiniin buufne ta'e hanga paawarii ol qabu gadi qabu isaa ilaaltanii jechuudha. As rukuttanii ispoortii bakka jiru rukuttanii gadi isinii bu'aa jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa nuuf jiraadhaa nu jajjabeessuun dagana galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa.